naannoo Oromiyaa godinaaleen akka haaratti caaseffamuu isaaniitiin wal qabatee wal dhibdeen jiru ammallee furmaata hin arganne jedhan jiraattonni. Godinni Gujii tokko tokko VOA'n dubbise. Jiraattonni kun keessumattuu aanaa Gorodoolaa gara godina Booranaa Bahaatti daangeffamuun isaa jiraattota aarsuudhaa fi hiriira mormiitii sababa ta'uu eeran. Bulchaan aanaa Gorodoolaa obbo Geetuu Culluqqee mormii hedduu kana godhameeraan wal qabatee qabeenyi manca'eera, tajaajilli geejibaas addaan citeera jedhan. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tibba kana gaafii miseensota caffee Oromiyaa irraa dhimma kanarratti isaanii dhiyaate irratti yeroo gaafii saniif deebii kennan caaseffamni duubatti deebi'u hin jiru jechuun isaanii yaadatama. Bal'ina gabaasa kanaatiif Tsahaay Daamxoo. Naannoo Oromiyaatti caaseffama duraatiin godina Gujii jalatti kan turte aanaan Gorodoolaa caaseffama haaraadhaan gara godina Boorana Bahaatti dabalamuu mormuudhaan jiraattonni aanichaa mormii dhageessaa turan itti fufeeraa jechuun jiraattota aanaa Gorodoolaa keessaa tokko sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Jiraata aanaa Gorodoolaa ta'uu isaanii ibsanii namni tokko nageenya qofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan gurmaa'insa godinaa isa duraatiin mootummaan yeroo ibsu aanaan Gorodoolaa Boorana Bahaatti hin dabalamne jechuudhaan ibsaniiru. Yeroo jalqabaatiif gaafa miidiyaan nassanuu aanaan Gorodoolaa godina Gujii jala ba'e Gujii bahaa jechuudha. Eegas deebi'anii xalaa barreessanii aanaan Gorodoolaa kun gara godina Boorana Bahaatti gaddeebi'e jedhanii uummatni guyyaa sanii nuti Gujii jalatti ol deebina malee godina Booranaa jalatti hin deebinu kan jedhu uummati ganda 21 mana mariitiin xalaa gandarra barreeffatee fidee komii kana bara mana caaseffee Oromiyaatti dhiyeeffataa tureera. Adda ji'a afuriitti deebii hin deebine. Aanaan Gorodoolaa baatiiwwan 4 darbaniif gaaffii dhiyeeffachaa turus qaamni mootummaa deebii sirnaa hin deebisneef jechuun jiraata aanichaa ta'uu isaanii kan namni tokko jeequmsi aanicha keessatti itti fufee jira jedhan. Komiidiyaatirra mootummaan gaafii isaanii hin deebisne osoo isaan gaafii kana gaafataa jiran bulchaa isaan buratti turan humnaa ugguranii fuudhanii hidhanii eega bulchaan hidhameen duubatti uummati mufatee mufii ofii agarsiisuu jalqabee daandii cufuu jalqabee loliin ka'ee bulchaa malee koree hundaa gisee tokko xaraganii hidhanii eega isaan guyyaa lama uummata ooleen duuba koree haaraa aangoo fiitii fedhii fiitiin dhufanii jaaratanii humna waraanaatiin jechuun waraana qabatanii osoo jaarataa jiranuun asiin koree jaara asii uummata dararanii hidhuu jalqabanii dhaanicha hidhicha reebicha uummata achiin duuba kabishakkoo ka gaafii kana gaafateen baqataa uummati nagaa kaammoo hidhataa dura dhaadan kakakaawame malee kaaga kumburuun dheeta saatii sanirraa kaasee uummati gara baddaa gadi baqate hawaasi sun eega baqateen duubatti jeequmsa jalqabee daandii cufuu jalqabee konkolaataa uummataa gubuu jalqabee daandii irratti tarkaanfii gosa adda addaa fudhatuu jalqabee. Namni kun itti dabaluudhaan haalli aanicha keessa jiru yaaddessaadha furmaata waaraa barbaadas jedhan. Uummati kun bulchaa hin qabu eegaa immoo bulchaa filatanii duuba bulchaa uummati hin barbaadu humnaaf muusii qawweetii dhufan irra filanii komiin kun eega ka'een duubatti jeequmsi dirree jeequmsaa ta'e Gorodoolaa keessa dhaabatuu hin dandeettu deemuu hin dandeettu daandii sochiin hin jiru konkolaataa uummataa waraanaa ajjabamaa. Hoggansi fidanii ammoo guyyaa nama doorsisaa uummata amma Gorodoolaa baqatee baheera gaafiin hin deebisne caffeerra gaafa isaa dhiyeeffatan dubbisanii caqafamuu hin dandeenye duruu gaafa caafeffama OBN magarajaa gootu dhanuuti keessa hin jirru. Kanaaf wanni hundaan gara Booranaa deebisanuuf hin jirtu waan ta'eef Gujii jala bullaa jedhamee bitatame gurguramee loliin ka'ee haga ammas uummata saffaganii mariisisuu hin dandeenye haga ammaa uummata bosona keessa jira magaala keessa ammoo guutuu cufa. Guraandhala 20 bara 2015tti manni marii mootummaa naannoo Oromiyaa godina 21ffaa bifa haaraadhaan Boorana Bahaa gurmeessuunsaa ni yaadatama. Gurmaa'insa kana mormuudhaanis godinaalee fi aanota hedduu keessatti hiriirri mormii jiraattotaan gaggeeffamaa tureera. Sababa kanaanis lubbuun namaa darbuu jiraattota aanota mormiin keessatti gaggeeffamaa turerraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Ammas aanaa Gorodoolaatti rakkoon kun itti fufeeraa jedhan jiraattonni. Obbo Geetuu Culluqqee bulchaa aanaa Gorodoolaati. Gaafa jalqaba elektirooniksii miidiyaan ibsamu adoo ibsamiin ture duubarra ammoo xiinxaan irra deebamee laallame jedhamee karaa mootummaatiin dabalataan aanaan kun gadi buluu qabaa karaa jedhu deebamee Boorana Bahaa jalatti akka citu taasifame. Uummati sun ammoo achi jalatti hin bullu kan jedhu dabalataan ammoo kan murtee godinas murtee mootummaati jedhee fudhateen booda achi jala buluu nurra hin jiraatu nuti olchinnee buluu qannaa kan jedhu akkaataa kanaan gaafachaa ture. Irra deebamee gara mootummaatittis iyyachaa ture waan iyyataa ture san ammoo mootummaan Oromoon tokko
murtaa'ee jira. Godini kun godina tokkummaa Oromooti qabachuu qabu. Komii hawaasaa akkuma jiru ta'ee inni kun ammoo ilaalcha Oromoo addaan fageessu karaa jedhuun deebii kennee murteeffame irra deebi'u bulamuu qaba. Lamaan Oromoodha. Tokkummaa Oromoo jiraachuu qaba. Achuma jala buluu qaddanii karaa jedhuun gaafa kallattiin kee'amu fudhachuu hin dandeenye jecha. Obbo Geetuun mootummaan hoggansa aanaa gurmaa'insa kana akka uummanni hin fudhanne taasisaa turan jedhe hidhee jira jechuun ibsaniiru. Bulchaa aanaati itti aanaa bulchaatiif hoogganaa waajjira paartiifi kan to'atame namoota kanarratti eega fudhatameen duuba dhalattootuma naannootiin deebi'amee akka ijaaramu taasifame gaafa namoota kanarratti harkaan fudhatan uummati sabboonaan gosaa kan ta'e ammoo nurraa hidhame. Nuti Boorana jalatti hin bullu. Rakkoonni nagaa akka booramutti galamee namni baddatti galee karaa irratti makiina sochii awwaajamee mata kana kan baddatti bahu kan daandii cuuf kan qabeenya socho'aa quunnamtii godina kanaa qabu kan deera socho'u daandii asfaaltii irra gubachuu qabu kana kallattii bakeaniin duuba ummati kun ammoo nama kana malee hin bullu. Nama kenna hidhamee qaamni amma ijaarsu godhame kun kennaa miti kan Booranaati ilaalchi gosummaa caafitti ba'e uummata qabsiifamee uummati daandii irratti ba'ee qabeenya sochii konkolaataa daandii intarnaashinaaliif Finfinnee irraa gara Nageellee deemu isa kanarra dhaabbatee akka gubiinsi raawwatamu qabeenyi mileenaan laaqqamu waan fe'ate wajjin waan harkaa qabu wajjin kallattii kanaan amma nageenya aanaa akka boora'uu fi ergami kennamee kallattii kanaan namni karaa ba'ee waan kana raawwachaa jira. Haalli amma jiru baay'ee rakkisaa ture amma kara qabbanaa'u jira garuu qaamni akka kana raawwatu ammallee kaala bobba'ee ala keessa jiru jira. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa tibbana dhimma gurmaa'insa godinaalee ilaalchisuudhaan caffee Oromiyaa irratti akka ibsanitti murtaa'e duubatti hin deebi'u. Qaamoleen dhimma kana tuttuqan tokkummaa Oromoo diiguuf kan hojjetan jechuun ibsanii jiru. Obbo Shimallis itti dabaluudhaan fuulduratti caaseffamni godinaa hin jiraatu ganda aanaa fi naannoo malee jechuunis ibsanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. yaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televezyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii TV afaan Oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadhaa yaada keessanis achumaan nu biraan ga'u itti fufaa jenna amma gara qophii labataa dabarra. Dargaggoon Afrikaa kibbaa tokko shubbisa aadaa isaa seena qabeessa ta'e tokko waltajjii addunyaa irratti baasuuf kutatee ka'eera. Akkamitti gabaasa guutuun kinooti. Taatoo Qofolaa dura mallattoo shubbisa aadaa gurraacha Afrikaa kibbaatii fi mormii sirna apartaayidii ta'e Pansuulaa jedhamu ijoollummaa isaatiin qe'ee isaa keessatti bare agarsiisas ture. Amma immoo shubbisa kana deebisee guddisee jiraachisee waltajjii addunyaatti akka ce'uuf hojjechaati jira. Shubbisni dafanii tarkaanfachuu akkasumas humna barbaadu kun ammaddee dargaggoota gurraacha magaalota akka Kaataloog jedhamu keessa jiraatan keessatti sirna mootummaa apartaayidii sanyii gurraachatii fi adii addaan baasu jalatti ture. Sirna san jalatti namoonni gurraacha ta'an namoota adii wajjin mana barumsaas dabalatee tajaajila hunda argachuu hin danda'anii kophaa jiraatan. Sirni kun bara 1994 xumuramus shubbisni yookaan immoo daansiin Pansuulaa diddaa fi gaafilee hawaasa keessatti walqixxummaadhaan walqabatee ka'aniif itti fayyadamamaatuma jira. Sochiiwwan daansii Pansuulaa sochii oggaa lafa qulqulleessan tapha adda addaa taphatan nagaa wal gaafatan harka wal fuudhan dabalatee waan lammiiwwan Afrikaa kibbaa guyyaadhaan hojjetan fakkaatuuf keessa qaba. Keerogiraafiin Pansuulaa garuu koodii yookaan immoo afaan iccitii namoonni kun itti walii galan poolisoonni fi hooggantoonni hubachuu hin dandeenye. Boodarra daansiin kun lammiilee Afrikaa kibbaa sanyii adda addaa qaban birattis jaalatamaa dhufeera. Garuu akkaataan shubbisa ammayyaa bakka guddaa argachaa waan dhufeef amma tokko beekamtiinsaa gadi bu'aa dhufe. Amma gareen shubbisaa dargaggoo Qofelaa via Kaataloog haaromsa akkaataa kanarratti hojjetaa akkasumas agarsiisa biyyoota akka Faransaay, Neezerlaand fi Poorchugaal keessatti agarsiiseen shubbisa kana gara waltajjii addunyaatti ol guddiseera. Qofelaaf daansiin yookaan immoo shubbisni Pansuulaa bashannana qofaa miti. Ijoollummaa isaatti oggaa guddatu. Magaala Kaataloog keessatti yeroo jeequmsi mootummaa apartaayidii irratti ka'u inni qe'ee isaanii duubatti obboleessa isaa wajjin kana shaakalaa
yeroo ittiin dabarsaa of qarqaaraa ture. There were so many riots happening around. So for umtano kulela around or exposed around those situations. Daa'imman naannoo haalawwan saniif saaxilamnee guddanneef qoricha sammuu nama adoochuu kan immoo gara yakka hojjechuu deemuun salphaadha. An jedhu shubbisaan oggaa 34 kun shaakala oddoo isaanii duubatti obboleessa isaa wajjin hojjechaa turetu sana hundarraa isa eege. So ingate kakhulu into yokuthi ngiperformance bansula na Miseensota garee kanaan akka Tunsiilee banaananiif immoo shubbisni qormaata jireenyarraa akka dandamatan isaan qarqaara. Allowed me to explore what life is. It had allowed me to explore things that I face in life, and I'm able to actually express it. Shubbisni kun akka waliigalaatti haala jireenyaa akkan hubadhu na qarqaareera. Wantoota jireenya keessatti mudatan akkan qoradhu na dandeechiseera. Pansuulaan karaa shubbisaa akkan of ibsuu danda'u na godheeraa jetti dargaggeettiin tun. That thing that happened, so for me it's been a healing journey. Achuma Afrikaa Kibbaatti daawwattoota hojii dargaggoota kanaa laaluudhaaf bahan keessaa Lethebo Dulu. Via Catalan is honestly it's a platform to offer solutions to a lot of the ills that have happened because of. Gareen Via Catalog shubbisa qofa miti. Dhugumaan rakkina hawaasa kana keessa jiraniif waltajjiiwwan itti arginu jetti. Usher us into the newness. Namoonni kaan saganticha daawwatanis kun shubbisa qofa odoo hin ta'in irra darbee aktiivizimii hojii rogeeyyummaa akkasumas dargaggoonni kun rakkoo jiru waltajjiitti ol baasanii jijjiiramni akka dhufu dhiibbaa anitti godhanii jedhan. Gabaasichaan Reuters. Bakka adda addaatti dhabamuun nageenyaa sababa jijjiirama haala qilleensaatiin dhufuu fi lolli qabeenya uumamaa irratti ta'u hammaachaa akka deemu beektonni waa'ee kanaa qoratan ibsaati jiran. Chaad keessatti horsiistee bultoonni Fulaanii oo'i naannoo dabalaa dhufuu isaatiin hanqinni bishaanii isaan mudatee waan hafte irratti wal lolaati jiran. Gabaasaa Henry Wilkins jaallannee gammadaatu dhiyeessa. Baadiyyaa magaalaa galma mootummaa Chaad Injaaminaan alatti argamu keessatti qonnaan bultoonniif horsiisee bulaan jiraatan waggoota dhiyoodhaa asitti jijjiirama qilleensaa mul'ate hubachuu isaanii dubbatu. Rooba xiqqaa fi ho'a guddaa keessatti qonnaa gaggeessuun daran rakkisaa ta'aa dhufeera. Tokkummaa mootummootaa akka jedhutti lafti qonnaa fi dheedichi hanqataa dhufeera. Haalli kun immoo gareelee gidduutti walitti bu'iinsa hammeessaa jira. Qonnaan bultoonni akka Abdullaaziz Mahmad midhaan isaa loon irraa eeguudhaaf jecha dallaa lafarraa meetira 2 ol ka'u ijaaruun barbaachisaa ta'eeraa jedha. Ama problema lema sarak mai amruk fi grade shirka komum batan shinu batan. Hattootaa fi bineensonni midhaan mancaasan qonnaa akka hin seenne gochuuf dallaa ijaarre. Yeroo hedduu rakkoon guddaan loon olii gadi deemaa oolanidha. Kanneen loon kan tiksan albee fi meeshaa waraanaa hidhatanii deemu. Ogeeyyiin akka jedhanitti waldhabdeen horsiisee bulaa fi qonnaan bultoota gidduu jiru jijjiirama qilleensaatiin hammaate. Waggoota dhiyoodhaa asitti nageenya dhabuu kutaa Saahil keessatti mul'ate hedduu waliinis hidhata qaba. Ta'us garuu baay'een gama lachuurraa dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa jireenya isaanii irratti geessisaa jiru waan hubatan hin fakkaatu. Kanaaf furmaata argachuuf gara Waaqayyoo ilaalaa jiru. Hoogganaan hawaasa horsiisee bulaa kan ta'an Haaruun Bachaaraa akka jedhanitti. غير أنا الله ده شغل علمي خريف يجي بحر يجي ده دنينا منع ده شغل أنا الله يجي بس هسه ده Haalli qilleensaa iddoo kana jirutti maaltu rakkoo akka fide sirriitti hin beeku. Roobni nu barbaachisa. Mirkanaa'aadha. Eeyyee guyyaa guyyaan Waaqayyoon kadhanna. Bishaan akka nuu kennu isa kadhanna. Kana qofaa gochuu dandeenya. Waggoota dhiyoodhaa asitti golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa haala tasgabbii jajjabeessuu keessatti rakkoo jijjiirama qilleensaa akkamitti furuun akka danda'amu irratti mari'achuu eegaleera. Dhaabbata gorsa kennu kan magaalaa Berliin Adelfaayi keessatti argamuuf itti gaafatamtuu sagantaa dippiloomaasii jijjiirama qilleensaa fi nageenyaa akka ta'an Janaanii
Vivekaanda manni marichaa haga ammaatti murtee rakkoo kana akkamitti akka ilaalu ibsu akka hin fudhanne akeekan. Dhiyeenya kana mootummaan Maalii ergama nagaa eegsisuu tokkummaa mootummootaaf achi warra jiru akka bahan gaafate. Kunis ega hookkara hanqisuu dadhabanii booda yoo ta'u hookkarri kun hangi tokko ho'a qilleensaa addunyaa